oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna misiraachoo mootummaan waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Jaallatamtootaa fi kabajamtoota saba waaqayyoo kan taatanii hundumti keessan akkam jirtu fayyaa keessanii? Waaqayyoo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Amma immoo yeroo itti dubbii waaqayyoo walii wajjin dhageenyu waan ta'eef ani lubaa Naggasuu Dhaabataan jedhama. Waaqayyo sagalee isaa akka nutti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon hin kadhanna. Yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, galanni ulfinni siif haa ta'u. Araaraaf ayyaana nuu baay'iftee lafa jiraannu biyya jiraannu lafa hojii keenyaa hundumaatti nu eegdee nagaa guddaa nuuf laattee bu'aa bayii jiru hundumaa keessa nu dabarsitee asiin nu geesse galanni guddaan siif haa ta'u. Amma immoo kunoo dubbii kee dhaga'uuf jennaa. Yaa Waaqayyo sagalee qulqulluu, sagalee jireenyaa, sagalee misiraachuu nutti dubbachuun, nu barsiisuun, nu tajaajiluun fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Karaa hundumaa nu gargaari. Gurraa hafuura keenyaa nuuf bani. Jalqabaa dhuma ta'e nu geggeessi. Maqaa fayyisaa keenyaa Yesuus Kiristootii jettee amiin. Sagalee Waaqayyoo kan walii wajjin hin dhageenyu Wangeela Maatiyos boqonnaa 11 lakkoofsa 16-19 irra kan jiru maqaa Waaqayyootiin nan dubbisa. Dhaloota si'anaa kanaa garuu maalittan fakkeessa? Inni akka ijoollee lafa gabaa ta'anii hiriyoota isaaniitiin faaggaa isaaniif afuufnaan sirbuu didan, faaruu isaan dhageessifnaan gadduu didan jedhanii waxaniiti. Yohannis yommuu dhufee nyaata hin nyaatu, dhugaatii hin dhugu ture. Isaan immoo innoo seexana qaba jedhan. Ilmi namaa yommuu dhufee in nyaataa in dhugas. Isaan immoo ilaa nama albaadhessaa fi machaa kana. Hidhata warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne jedhu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedhe. Amiin. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akka mata dureetti sagalee Waaqayyoo kan nuti walii wajjiniin irratti barannu baroota keessatti Waaqayyo dhaloota akkamii barbaada kan jedhu irratti waliin baranna. Kutaa nama dubbise kana keessatti gaafa dubbatu dhaloota si'anaa kana garuu maalittan fakkeessa? Inni akka ijoollee lafa gabaa ta'anii hiriyoota isaaniitiif faaggaa afuufnaan sirbuu didanii jedhee dubbata. Dhaga'uun akka isaan didan waan godhame, waan itti himame kana hojiitti hiikuu akka isaan dadhaban, akka isaan didan sagalee kana keessatti dubbata. Baroota keessatti Waaqayyo dhaloota akkamii barbaada? Bara nuti amma jirru, yeroo nuti amma jirru kana keessatti bara lafarratti Waaqayyo umurii nuu kenne kana keessatti akkaataa itti dhaloonni jiraachuun irra jiraatu, akkaataa itti gooftaa wajjin deddeebi'uun irra jiraatu sagaleen Waaqayyoo adda godhee ibsee nutti hima. Tokko lama jennee gaafa laallu tokkoffaa irratti dhaloota Waaqayyoon dhaga'u barbaada. Dhaloonni lafa kanarra jiru Waaqayyoon akka dhaga'u, isaaf akka jiraatu, isaaf akka adda ba'u, waan biraa dhaga'urra gooftaa dhaga'uun filatamaa akka ta'e, sagaleen qaba jedhee kan dubbatu, kan lallabu, biyya lafaa kanarra wanta baay'eetu jiraachuu danda'a. Foon keenya lallabuu danda'a. Biyyi lafaan lallaba, seexanni lallaba, ergaa mataa mataasaa qaba. Kana keessaa kan caalu sagaleen jireenyaa sagalee Waaqayyooti. Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 17 irraatii akkas jedhee dubbata. Egaa amantiidhaan amantiin dhaga'uurraa hin dhufa. Wanti dhaga'uun ta'u immoo dubbii Kiristoosiin beekamaadha. Amantiin keessa namaatti uumamuu kan danda'u, amantiin ija qabu, amantiin bu'a qabeessi, amantiin gara jireenyaatti nama geessu dhaga'uudhaan keessa keenyatti uumama jedhee dubbata. Yoo hin dhageenye ta'e dubbii Waaqayyoo amantii horachuu hin dandeenyu, amantii godhachuu hin dandeenyu, karaa dhugaa kana adda baasnee beekuu hin dandeenyu. Kanaaf amantiin dhaga'uurraa dhufa jedhee dubbata sagaleen Waaqayyoo. Waaqayyoo ayyaana nuuf haa baay'isu. Lammaffaa irratti dhaloota oolmaa Waaqayyoo yaadatu barbaada Waaqayyo. Oolmaa Waaqayyo ooleef
gargaarsa Waaqayyo isa gargaare. Iddoo Waaqayyo qabee rakkina keessaa, gidiraa keessaa, boo'icha keessaa, dhabuu keessaa, dhukkuba keessaa qabee isa baase sana dhaloota yaadatu barbaada Waaqayyo. Gaafa Waaqayyo nama nu godhu barannee hojjetannee waan baay'eetti milkoomnee nama taanee yoo Waaqayyoon daganna ta'e gaariin ta'u. Waaqayyo xinnummaa keenyattis gaafa sadarkaa amma irra jirru irra geenyus boris inni geggeessaa keenyadha. Inni Waaqayyo keenya isa jiraachisaadha. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Faarsaa 30:2 akkam jedhee dubbata. Yaa Waaqayyo gooftaa koo ani gargaarsaaf gara keetti iyyadheera. Ati immoo ana fayyifteetta jedha. Gargaarsaaf gara keetti iyyadhe dhalluma na jalaan jenne na jalaan dinne na fayyifteedha. Namni kan inni fayyu dhukkuba foonii irraa hin fayyaa, dhukkuba hafuuraa irraas hin fayya. Dhukkuba adda addaa irraa fayyuu danda'a. Gara keettan iyyadhe na fayyiftee jedhee dubbata. Egaa maal keessaa Waaqayyo baasee ni fayyise? Maal keessaa Waaqayyo fidee nama nu godhe? Maal keessaa Waaqayyo fidee nama guutuu, nama of danda'ee jiraatu, nama wangeela lallabu, nama isaaf jiraatu, nama immoo hojii dhuunfaas haa ta'u, hojii mootummaa ta'u, hojii adda addaa hojjechuu danda'u nu godhe Waaqayyo. Yaadachuutu nurra jiraata. Oolmaa Waaqayyoo hin dagatin. Waaqayyo oolmaa siif godhe qaba. Waan siif raawwate qaba. Waaqayyo waan sii kenne qaba. Iddoo si fidee qaba. Kaleessa dheengaddannaa gara gadii jirtu yoo na boosseetta ta'a baay'ee boosseetta. Na gargaari, nama na godhi, na jiraachisi, ol na kaasi, hiriyaa koon na qixxeessi jettee kadhatteetta ta'a. Waaqayyo achii baasee iddoo guddaadhaan si ga'e. Hin dagatinii. Oolmaa Waaqayyo siif godhe. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Inni sadaffaanii dhaloota itti fufinsaan Waaqayyoon barbaaddatu. Kan Waaqayyo nurraa barbaadu. Gaaf tokko tokko Waaqayyoon barbaanne gaaf tokko tokko daganna miti. Gaafa dhukkubsannu Waaqayyoon barbaaddannee gaafa fayyaa keenyaa dhiibna miti. Gaafa harkaa dhabnu Waaqayyoon barbaannee gaafa argannu immoo barbaanna miti. Gaafa hundumaa gaafa fayyaa keenyaas, gaafa dhukkubsattuu keenyaas, gaafa hiyyummaas, gaafa soorummaas, gaafa qorumsi baay'atus, gaafa nagaan jirus nuti gooftaa barbaaddachuu itti fufuutu nurra jiraata. Yeroon nuti barbaannee dhabu hin dhufa gatii ta'e. Macaafa Isaayyaas 55:6 akkas jedha. Yeroo inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaa. Utuu inni dhiyoo jirus isa waammadhaadha. Yeroo inni argamuu danda'utti, guyyaa inni argamuu danda'utti Waaqayyoon barbaaddadhaadha. Yeroon nuti barbaannee dhabnu hin dhufa jechuudha. Barri nuti barbaannee dhabnu hin dhufa. Akka har'aa miti, amma garuu yeroo qamraa. Waammee dhageessifachuu dandeenya, itti iyyannee dhageessifachuu dandeenya, qaqqabsiifachuu dandeenya. Waaqayyo harka nu qabuu danda'a. Kanaaf firoota koo, dhaggeeffattoota koo, kottaa Waaqayyo na barbaaddannu itti fufinsaan haala irratti nu hundoofnu, haalli mijaa'eef dhiisee irratti nu hundoofnu, itti fufinsaan Waaqayyo na barbaaddannu. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Inni arbaffaanii dhaloota qulqullummaa isaa eeggatu barbaada Waaqayyo. Qulqullummaa isaa kan eeggatu. Qulqullummaan kun garee lama qabaachuu danda'a. Qulqullummaa foonii, qulqullummaa hafuuraati. Namni qulqullummaa foonsaa akkuma dhiqatu, akkuma miiccatu kun barbaachisaa ta'eetu jiru. Qulqullummaan hafuura keenyaa garuu sagalee Waaqayyoo wajjiniin jiraachuudhaaf, gooftaa duukaa adeemuudhaaf eegamuutu nurra jiraata. Sagalee Waaqayyoo keessaati Qorontos 3:16 akkas jedha. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan, hafuurri Waaqayyoos isin keessa buufatee akka jiru hin beektaniireedha. Isin mana qulqullummaa Waaqayyoo akka taatan, hafuurri Waaqayyoos isin keessa akka buufate, mana Waaqayyoo ijaarrate, mana Waaqayyoo hojjete, jireenya Waaqayyoo hojjete. Dhala namaa Waaqayyoo harka isaatiin uume. Lubbu qabeeyyii garaa garaa ta'i jedhee uume. Nuun garuu dhala namaa garuu addatti kottaa akka bifa keenyaaf fakkeenya keenyaatti nama uumna jedhee Waaqayyo ofitti nu aansee nu uume. Kanaaf nuti mana qulqullummaa Waaqayyooti. Mana hafuurri qulqulluun keessa jiraatu, mana dubbiin Waaqayyoo keessa jiraatudha. Malee mana biyyi lafaa cubbuun, xuraa'ummaan, machiin keessa jiraatu miti. Nun mana hafuurri qulqulluun ni jireenya kennu, inni gara jireenyaatti nama geessu keessa jiraatudha. Firoota koo kottaa waa biraatiif bitamuu dhiifnee
waa biraatiif qabamuu dhiifnee waa biraarraa adda baanee Kiristoosii qulqulloomnee jiraanna. Waaqayyo nu na gargaaru. Dhaloota qulqullummaa isaa eeggatu barbaada Waaqayyo. Baroota keessatti wanti qulqullummaa namaa balleessu baay'eedha. Bulanii ka'anii cinaacha geeddaratanii qulqullummaa namaa wanti balleessu wanti dhabamsiisu baay'eedha. Kanaaf kottaa qulqullummaa keenya eeggachuutti jabaannu. Haalli yeroo ogummaan adda addaa tekinooloojii yeroo ammayyaa kun namoota baay'ee karaa irraa kaachisaa jira. Meeshaaleen amma jiran baay'ee isaanii nu fayyadu. Akkuma kana immoo kan nu miidhan jiru. Qulqullummaa keenyatti karaa irraa kan nu kaachisan jiru. Kanaaf firoota koo karaa Waaqayyoo irraa akka hin kaanneef jabaadhaa. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Inni shanaffaanii dhaloota dhimma baasuu barbaada Waaqayyo. Baroota keessatti, guyyoota keessatti dhimma kan baasan calluma jedhanii warra taa'an miti. Gatii kan hin qabne miti. Dhimma kan baasan, ofii isaaniif dhimma kan baasan, biyyaaf illee dhimma kan baasan, waldaa kiristaanaatiif dhimma kan baasan, bu'aa kan buusan barbaada Waaqayyo. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 1:2 akkas jedha. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yeroo adeeman Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosin beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan hin taatu. Amiin. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Akkas jedha. Dhaloota dhimma baasu kana. Wanti kun hundinuu isinirraa argamanii baay'achaa yeroo adeeman Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos isa beekuutti warra dhimma baasan, warra ija godhatan ta'aadha. Dubbii Waaqayyoo nutti lallabamaa. Nuu kadhatamaa, nuu faarfatamaa. Kallattii adda addaatiin dhageenya. Jijjiirama hin qabu yoo ta'e jireenyi keenya. Jijjiirama hin qabu yoo ta'e amantiin keenya. Dhimma kan hin baamne taana. Waaqayyo kan inni nu barbaadeef nu fo'ateef dhimma akka baamnu. Warra calluma jedhanii bara isaanii fixan akkasuma yeroo isaanii gubanitu hin ta'in warra dhimma baasan. Dhalootaaf warra dhimma baasan. Iddoo Waaqayyo isaanitti ergatetti illee dhaqanii hojii Waaqayyoof warra dhimma baasan. Biyyaaf illee warra dhimma baasan akka taanu nurraa barbaada Waaqayyo. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaaf bakka isinii kennametti iddoo jirtan sanatti waajjira adda addaa keessa iyyuu jiraadhaa. Hojii wangeelaas hojjedhaa, daldalaas dhimma baasaa. Idduma sana sii kenne Waaqayyo. Hojiinuma Waaqayyo eebbisee sii kennedha. Hojiin Waaqayyoo wangeela lallabuu qofa miti. Raajuu yookiin faarfachuu qofa miti. Hojiin hojjennu hundumtuu kan Waaqayyooti. Bakka sanatti garuu nama dhimma baasu ta'i. Kanaaf si kaa'e Waaqayyo. Inni ja'affaanii dhaloota waamicha isaatti jiraatu barbaada Waaqayyo. Iddoo itti nu waame qaba Waaqayyo. Lafa itti nu waame qaba Waaqayyo. Iddoo itti nu barbaade qaba Waaqayyo. Dhimma kan baasu. Ximootiyoos lammaffaa boqonnaa 4:2 akkas jedhee dubbata. Dubbicha lallabi. Kun yeroodha. Kun yeroo miti utuu hin jedhin qophaa'ee argami. Nama balleessaa isaa hubachiisi. Ifadhu. Obsa hundumaan gorsii barsiisi jedha. Dhaloota waamicha isaatti jiraatu. Iddoo kamitti nu waame Waaqayyo? Hojii akkamii irratti nu waame? Tajaajila akkamii irratti nu waame Waaqayyo? Bakki Waaqayyo itti nu waame kun bakka filatamaadha. Yaadee nuu kenne iddoo Waaqayyo sii kenne hin tuffatin. Kun kan koo miti hin jedhinati. Inni hojjetu iddoo ati jirtu wallaansoo qabaachuu danda'a. Rakkina qabaachuu danda'a. Gidiraa qabaachuu danda'a. Obsamee darbama malee irra utaalamee darbamu rakkinni. Obsameetu mo'ama malee baqatanii irraa goranii darbuun hin danda'amu qorumsa. Kanaaf obboleessa koo, dhaggeeffattoota koo, saba Waaqayyoo obsaa. Waamicha keessanitti immoo jabaadhaa. Kun yeroodha, kun yeroo miti utuu hin jedhin lallabeedha. Yeroon callisi. Amma wangeela lallabuun siif hin danda'amu. Dubbachuun siif hin danda'amu. Dhugaa kana galmaan ga'uun siif hin danda'amu jedhamee yeroon sagaleen akka kanaa ka'u jiraachuu danda'a. Bara akka kanaa, yeroo akka kanaas nuti
dubbii Waaqayyoo lallabuu dubbachuudhaaf yeroo hundumaa warra qophaa'an ta'utu nurra jiraata. Sababiin isaa itti waamama keenya waan ta'eef. Eebbi isaa nama bira miti Waaqayyo bira waan ta'eef. Gatiin isaa nama bira miti Waaqayyo bira waan ta'eef. Kanaaf bakka itti waamamte sanatti hojii Waaqayyoo hojjechuudhaaf itti jabaadhu. Waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu. Oduu gaarii gurratti kan tolu of harka qabna. Misiraachoo mootummaan Waaqayyoo dhiyaachuusaa himna. Inni torbaffaanii dhaloota garatti deemu beeku. Kan Waaqayyo barbaadu dhaloota garatti deemu beeku. Dhaloota daandii irra deemu beeku. Dhaloota filannoo isaa sirreeffate. Dhaloota akka kanaa barbaada Waaqayyo. Namni garatti deemu adda hin baafanne gowwaa bu'uu danda'a. Du'uu danda'a. Rakkina adda addaatiif saaxilamuu danda'a. Daandiin kun eessa na geessa? Eessaan na ga'a? Garamitti na baasa? Jedheene ilaallachuutu irra jiraata namni tokko. Namni Gooftaa duukaan adeemee jireenya bara baraatiif jireenya waaqarraatiif of qopheessa jedhee yaadu tokko karaa irra deemu adda baafachuu danda'uutu irra jiraata. Sagalee Waaqayyoo keessaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 35 irraan dubbisa. Yesuus immoo inni ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin bira jira. Dukkanni akkasin hin qaqqabnetti ificha utuu qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu hin beeku jedha. Yesuus immoo isin ammayyuu yeroo gabaabaadhaaf isin biran jira. Isin biran jira jedha. Bartoota isaatiin yeroo biyya lafaarra deddeebi'aa ture bartoota isaatti dubbate. An amma yeroo gabaabaadhaaf isin biran jira jedhe. Kanaaf dukkanni akka isin hin qaqqabneefi amma utuu ificha qabdanii adeemaa. Iittituu isin bira jiru adeemaa. Ifa keessa adeemuun namaa tola. Ifa keessa hojjechuun namaa tola. Ifa keessa dubbachuun namaa tola. Lallabuun namaa tola waan ta'eef. Amma utuu ifa qabdanii adeemaa. Namni dukkana keessa adeemu gara kam akka dhaqu hin beeku. Rakkoon adda addaas argachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf firoota koo kottaa karaa keenya garatti adeemnu adda baafannee adeemnu. Kiristoos ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. 8ffaa dhaloota Waaqayyoon amanatu. Waaqayyo kan inni nurraa barbaadu dhaloota Waaqayyoon amanatu. Biyya lafaa kanarratti abdiin siin ta'a na amanadhu kan jedhu baay'ee qabna waan ta'eef. Firri na amanadhu jechuu danda'a. Qabeenyi na amanadhu jechuu danda'a. Beekumsi nuti ofii keenyaa qabnullee na amanadhu jechuu danda'a. Hiriyaa adda addaa baay'ee qabaachuu dandeenya. Na amanadhu nuun jechuu danda'a. Yoo immoo nuyyummoo amanachuu dandeenya. Yoo inni jechuu baate iyyuu ekeleen achi qaba. Gama sanaa gaara sanaati. Inni utuu wayyitii na bira dhaabata harka na qaba. Na jiraachisa jechuu danda'a namni. Inni akka jirutti ta'ee hangaba amanachuu kan qabnu. Dursa amanachuu kan qabnu Waaqayyo abbaa keenyadha. Waaqayyo ayyaana nuuf haa baay'isu. Wanti kun hundumtuu wanti biyya lafaa irratti mul'atu kun hin dhabamaa, hin gaggaragalaa, hin du'aa, amansiisaa miti. Har'a waadaa nuu galee bor ta'uu dide jechuu danda'a. Har'a hin sodaatin jedhee boraanuu nan sodaadhe jechuu danda'a. Har'a sin danda'a jedhee bor immoo ofuu nan dadhabe jechuu danda'a. Bara baraan kan si danda'u, bara baraan kan si baatu, bara baraan kan si danda'u, bara baraan kan si jiraachisu, bara baraan rakkina kee sirraa fuudhuu kan danda'u Yesuus ilma Waaqayyoo isa jiraataadha. Kanaaf Waaqayyoon amanadhu. Ermiyaas boqonnaa 17 lakkoofsa 7 irraa akkas jedha. Garuu namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu. Ameen. Namni ana Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu haa gammadu jedha.
jabina irree isaa kan hin amananne, eenyuun illee kan hin amananne, ana duwwaa. Museedhaaf seera keessatti yommuu barreeffame, ana biratti waaqa kanan biraa hin qabaatin abboommii keessaa. Isa duwwaa waaqessi, isumatu karaadha, isumatu jireenya. Isa duwwaa amanadhu. Wantoonni biyya lafaa irratti mul'atan argaman kun dhabamuu danda'u, dhumuu danda'u waan ta'eef bara baraan kan si danda'u, kan si jiraachisu Waaqayyo Gooftaa Maccaadha. Waaqayyo ayyaana isiniif haa baay'isu. Salgaffaa dhaloota abdii mo'ichaa qabu. Sagalee Waaqayyoo keessaa ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 13 irraan dubbisa. Kanaafis mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa. Warra of qaban ta'aa. Abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atutti isinii dhufu irra kaa'adhaa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Dhaloonni Waaqayyoo barbaadu dhaloota abdii mo'ichaa qabu. Wallaansoon adda addaa gaafa ka'u, dubbiin adda addaa gaafa ka'u, dhabinsi gaafa dhufu, saamamuun illee gaafa dhufu, kana keessaan ka'u jiraachuu hin danda'u, kana booddee deebi'ee naman ta'u jennee abdii kan kutannu utuu hin ta'in, nan ka'a nan jiraadhaa, Waaqayyoota abdii kooti, Waaqayyoota harka qabaa kooti, Waaqayyootu geggeessaa kooti jedhee dhaloota Gooftaarraa abdii qabu barbaada Waaqayyo. Waaqayyo waan jiru duwwaa irratti hojjeta utuu hin ta'in, lafa duwwaa irratti isin hojjeta. Waan nuyi qabnu ka'umsa godhata utuu hin ta'in, Waaqayyo ofii isaatii ofitti amanee waan nu barbaachisu nuu kenna. Abdii mo'ichaa qabaadhu namana. Yoo na bo'aa jirta ta'a, yoo na yaaddoo keessa jirta ta'a, yoo na haalli si rakkiseera ta'a, yoo na wanti si jalaa badee jira ta'a, yoo na wanti si jalaa gubatee jira ta'a, yoo na wanti bowwaa si jalaa bu'ee jira ta'a. Abdiin kutatin Waaqayyo harka qabeetatti keessaa si baasa. Waaqayyo si yaadata. Waaqayyo danda'aadha, si danda'a. Hin sodaatin. Abdii qabaadhat. Hin boo'in. Waaqayyo imimmaan kee sirraa haqa. Hin yaadda'in. Waaqayyo humna keeti. Gooftaan ayyaana siif haa baay'isu. Amani sagaleen kun sagalee misiraachuuti. Sagaleen kun siif sagalee jajjabinaati. Waaqayyo ayyaana siniif haa baay'isu. Inni kurnaffaani dhaloota rakkataa gargaaruu barbaada Waaqayyo. Rakkataa kan gargaaru. Namoonni rakkoo adda addaa keessa jiran baay'ee jiru. Siif immoo yoonaa haalli mijatee jiraachuu danda'a. Ollaa keetti, bukkee keetti, iddoo adda addaatti namoota rakkoo adda addaa qaban arguu dandeessa. Garaatti hin jabaatin. Gargaari. Sagalee Waaqayyoo keessaa Roomee boqonnaa 12 lakkoofsa 13 irratti akkas jedha. Warra Waaqayyoo qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhaa. Keessummoota simachuutti dhimmaa'edha. Warra Waaqayyoo qulqullaa'an rakkina isaaniitti gargaaruu keessaa qooda qabaadhu. Qooda kee hin dhabin, garaatti jabaattee bira hin darbin. Wayiibuu akkasi godhe hin jedhiniin. Gargaari. Waaqayyo akka nuti gargaaruu barbaada. Sagalee Waaqayyoo keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa 25 lakkoofsa 34 irraa yoo dubbifne akkas jedha kutaan suni. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin, isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii koottaa, mootummaa isaa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture, nyaata naaf kennitaniittu. Dheebodheen ture, dheebuu na baaftaniittu. Orman ture, akka nama keessaniitti na simattaniittu. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Ga'ee guddaa qaba rakkattoota gargaaruun. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos si'a lammaffaa deebi'ee gara biyya lafaa hin dhufa. Dhufaatiin isaa yoom akka ta'e, bara kam akka ta'e hin beeknu. Garuu deebi'ee hin dhufa jedhe. Kanaaf qophaa'uun nurra jiraata. Kana keessaa immoo mootummaa Waaqayyoo akka argannuuf kan nu gargaaru keessaa tokko rakkattoota gargaaruudha. Eenyutu ollaa kee jira beela'ee? Eenyutu naannoo keetti qollaa deemaa jira? Eenyutu waan ittiin jireenya isaa geggeeffatu, waan ittiin ka'umsa godhatee waa hojjechuu barbaade, waan ittiin ka'umsa godhatu dhabee jira? Calluma jettee garaatti jabaattee jarraa qabattee deemta? Gargaari. Waaqayyo si gargaara.
kenniifi Waaqayyotu sii kenne. Kun immoo mootummaa Waaqayyootiif karaa sii bana. Waaqayyo ayyaana siif haa baay'isu. Inni 11ffaan dhaloota ayyaana irra jiruuf of eeggatu barbaada Waaqayyo. Ayyaana isarra jiru, dibata isarra jiru, waamicha isarra jiru sanaaf dhaloota of eeggatu. Ayyaana namarra jiru namarraa kaasuu kan barbaadu, namarraa fudhachuu kan barbaadu, qullaa nama dhaabuu kan barbaadu waan baay'ee jira gatii ta'eedha. Macaafa Abboota Firdii boqonnaa 16 lakkoofsa 17 dubbisa. Kanarraa kan ka'es ani garaa haadha kootiitii jalqabee Waaqayyoof addaan waan hambaafameef takkaa qarabaan mataa koo irra hin geenye. Mataa koo yoo haadame garuu humna nan dadhaba. Akkuma nama kan biraas nan ta'a jedhe. Dhoskaa garaa isaatii hundumaa isheetti himee jedha. Inni akkatti himu kun maqaan isaa Simsoon nama jedhamudha. Simsoon nama dibataati, nama ayyaanaati, nama humni guddaan irra jiru, nama waan baay'ee hojjetedha. Ulfinni Waaqayyoo ittiin mul'atee diinota baay'ee nama barbadeessudha. Nama akka kanaa gowwoomfamee sossobamee mataa isaa yookiin daabee isaa kana keessa humna guddaatu jira. Dhoskaadhaan kan isaaf kenname inni duwwaan kan beeku, eenyullee irratti kan hin beekne. Dhoskaa isa keessa jiru kana keessaa fuudhuudhaaf dubartiin Daliilaa jedhamtu sossobdee taa'umsaaf dhaabii dhoowwitee yeroodhaa gara yerootti humni kee kunii yoo maal ta'e dadhabuu dandeessaa, yoo attamsi godhan dadhabuu dandeessaa jettee qorannoo geggeessite. Maaliif akka ishiin adeemaa jirtu hin argaa. Maaliif akka isheen qorattu hin argaa. Waan biraa itti himaa ture. Waan inni itti hime sana irratti hojjettee jennaan Filisxeemonni sitti dhufan jennaan waan kana hundumaayyuu ciree isaan kaan buqqisee ka'e. Akka harka diinotaa keessa buusuudhaaf isheen yaalii geggeessitu argaa jira. Garuu haa ta'u malee hamma dhumaatti dhaabachuu hin dandeenye. Ayyaana sirra jiruuf of eeggadhu ati. Maaltu si sossobaarta? Biyya lafaa keessaa seetanatu si sossobaa? Foon keessi sossobaa? Maallaqatu si sossobaa? Hin sossobamin ati kan Waaqayyooti. Waan biraaf hin bitamin garaa kee hin kennin Gooftaaf adda bahee jiraadhu. Ayyaanni sirra jiru kun dhimma baasa. Ayyaanni sirra jiru kun darbee namoota baay'ee fayyisuu danda'a. Namoota baay'ee jiraachisuu danda'a. Namoota baay'ee irraa waarroo rakkinaa irraa kaasuu danda'a. Kanaaf Waaqayyo ayyaana sii kenne. Ayyaanni sirra jiru si duwwaaf utuu hin ta'in warra kaan tajaajiluudhaaf dhimma baasa. Kanaaf firoota koo ayyaana sirra jiruuf of eeggadhu. Waaqayyo kana sirraa barbaada. 12ffaan dhaloota dhufaatii Kiristoosiin dammaqee eeggatu barbaada Waaqayyo. Dhaloota dhufaatii Kiristoosiin dammaqee eeggatu. Yesuus Kiristoos hin dhufa. Utuu maal keessa jirru dhufa. Cubbuu keessa, yakka keessa utuu deddeebinuu dhufa yoo ta'e hin banna, hin duuna, hin nyaatamna. Amanuun keenya, fiiguun keenya, hojjechuun keenya inni kanaan duraa sun gati dhabaa ta'a. Kanaaf wanti nuti yeroo dheeraa tajaajille hojjenne sun inni kaleessa dheengaddaa gaarummaan sun har'atti nuuf hin lakkaa'amu. Waanuma nuti har'a hojjennetu har'atti nuuf lakkaa'ama. Kanaaf dammaqaa dhufaatii Kiristoosiin eeggadhaa. Dammaqaa dhufaatii Kiristoosiif qopheessaa halkan ta'ee guyyaa yeroo isaan beektanii. Waaqayyo ayyaana isaa isiniif haa baay'isu. Sagalee Waaqayyoo keessaan iddoo tokko isinii dubbisa. Luqaas boqonnaa 21 lakkoofsa 36. Yeroo hundumaa dammaqaa wanta ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattanitti kadhadhaa. Ameen. Waan ta'uuf jiru, eekkamta ta'uuf jiru kana jalaa ba'uudhaaf yeroo hundumaa dammaqaa jedhee dubbata Waaqayyo. Gooftaan ayyaana isaa nuuf haa baay'isu. Kanaaf firoota koo dammaqoota ta'aa. Kadhannaatti jabaadhaa. Gooftaatti jabaadhaa. Sagalee Waaqayyoo isa buddeena jireenyaa ta'e kana dubbifachuutti jabaadhaa. Tokkummaa keessan eeggachuutti jabaadhaa. Tajaajilatti waamamtan sanatti jabaadhaa. Waaqayyoo
humna isaa, ayyaana isaa isiniif haa dabalu. Cimsee isin haa dhaabu. Sagalee dhageenye nuuf haa eebbisu. Hin kadhanna. Galanni ulfinni siif haa ta'u. Sagalee kee waan nutti dubbatteef ulfaadhu. Yaa Waaqayyo, sagalee keessa dhageenye kanaan bara keenya hundumaa deddeebi'uu jiraachuu akka dandeenyu nu gargaari. Dubbii kee kanaan immoo dhaaltu mootummaa kee akka taanu nu gargaari. Hattootaa fi sobdoota seexanaa immoo nurraa ifadhu. Bara keenya hundumaa nuuf eebbisi. Dhaggeeffattoota kana eebbisi. Waan yeroo kana nu ilaattee ulfaadhu. Maqaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos jettee nuuf dhaga'i. Amiin.